hanga Oromoo dabartu amantii takkaafuun dabartu Islaamummaafis Kiristaanummaafis mirgi amantii hin jiru. Dhagaya ummanni dachii isaa hin bilisoomsin, ummanni mootummaa isaa hin filatin, yoo dachii isaa hin bilisoomsin masgiida bakka itti ijaarratu hin qabu, bataskaana bakka itti ijaarratu hin qabu. Yoo mootummaa fi dhaabatin masgiidaa fi charchii isaa keessatti bilisummaa hin qabu dhiiroo. Oromoodhaa gaafa dabarte sablammii biraatiifis amantiifis ni dabaratti. Ameerikaatti musliimoota Guraagee ta'an, Amaaraa ta'an, gosa adda addaa walitti qabeetiin akka isinii dabartu yoo barbaaddan gaafa mallasaan sharriin deemu san qabsoo Oromoo bira dhaabaddaan jeen. Oromoodhaa dabarraan iddi barana akka bareedde gartaniimi. Oo dhagaya ani isin kijibu. Akka Oromootti yoo cimtan dachiin teessanis gurguramuu raafti. Hantuunninis isinatu ni dhaaba. Masgiinni keessanis miidhamuu ni dhiisa. Charchiin teessanis tuffatamuu ni dhiifti jechuudha. Ammoo inni deemu jiru maali jarana? Fuudhaniiti yeroo dheeraa osoo bataskaanni gubate jechaa turan. As baadiyyaa kanatti miidhaa geessanii olola itti roobu kaan ummanni keenya garuu dammaqeet warra miidhaa san geessisanis tarkaanfii irra fudhatee bataskaanas deebisee jaare. Oromiyaa keessatti ta'uu dinnaan naannoo Amaaratti masgiida gubanii akka Oromiyaa keessatti charchii irra rakkoon gahu yaadan. Kana waan beekanii hogganoota cimaa qabdan nu qofaa miti beeka. Amaddiin Jabalfaa, Kaamil Shamsuufaa, Awwar Qarfaan dhiira isinitti himaa. Warra sharrii fi siiriin biyya tanaa galtee fi jarri sun. Sini galee warra dubbiin addunyaa fi akiraatti illee galtee fi isaan qofa miti. Isaan duuba namaa jira jechuudha. Hayyoota akka Shee Adam, hayyoota akka Qees Balaay, akka Shee Amiin Ibroodhaa, hayyoota akiraa qofa osoo hin ta'in addunyaa kanaa sirri beeku. Hujii qooddannee deemu jirra amma. Akkasiimi lafa jala garuu waluma jirra. Waan takka hin shakkinaa dhagaya. Amantii hunda kabaja. Warri muslimaa bataskaana eega. Warri kiristaanaa masgiida eega. Wanni isaan bataskaanaas gubanii masgiidaas gubanii maali beektu? Waan biraatiif filannoo tana jeequmsa ittiin uumanii zulmii isaanii itti fufsiisuuf. Waan biraatiif miti. Keessattuu aftu.